Katijira ne kulumba sama sirade biya guftana filile ladda. Guftaf galanni guddana to. Dubbe Waaqayyo waliin kallatti dhumaan dhageenya. Iddoon irratti dubbachuu barbaade bakkaawwan lama irratti dubbii sagalee Waaqayyo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:31 irraa isa jiruu fi akkuma kanas Wangeela Isaayyaas raajichaa boqonnaa 6 irra isa jiruun waliin gaggabaabsinee ilaalla. Lallaba barsiisa miti. Dubbiin Waaqayyo kanan irra deebi'ee dubbisaddoo kana akka jedha. Kanaafis isin maal nyaannaa yookiis maal dhugnaa yookiis maal uffannaa jettanii yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan ni Waaqa irraa hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan qajeelummaa Waaqayyoo fi mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriif isin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofiisaatiif iyyuu in yaadda'a ta'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ka'a jedhe. Ameen. Dubbii kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu dubbata. Akkas barreeffame fayyina sin ta'uu hiika sin qabu waan ta'eef achi naqu. Wanti kun waan qabu hin qabu firee tokko iyyuu kanaaf dhugaadhuma asirra jiru gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Hiyyadda'in mata duree jedhu irratti wajjin ilaalla. Mee namni akka carraa ta'e barreeffatu yoo jiraate nan badhaasa nama akkasii gooftaan isin haa eebbisu. Hayyee gooftaan kan nama fayyisu dubbii xiqqoodhaan. Hiyyadda'in kan jedhu kana walii wajjin ilaalla. Gooftaa Yesuus Kiristoostu jiraan Waaqayyoo fi qabeenyaa namaa kan jedhu mata duree isaa gara oliitti yoo ilaaltanii Waaqayyoo fi qabeenyaa namaa kan jedhutu akka mata dureetti barreeffamee gaarraa isaa irra jira. Waa'ee qabeenyaa namaa waa'ee Waaqayyoo kanaa yeroo baay'ee namoonni baay'een walitti fidanii kitaabota hedduu barreessaniiru. Garuu ani asirratti dubbachuu kanan barbaadu qabeenyaa namaa kan jedhamu isa kami? Waaqayyoo qabeenyaa namaati yookaan inni maaliif Waaqayyoo qabeenyaa namaa walitti fidan kan jedhu kana ilaalla. Dacheen kuni yookaan biyyi lafaa kuni yaaddoodhaan, rakkinaan, dhiphinaan, muddamaan guutuudha. Biyya lafaa keessaa eebbatu argamu malee yaaddoon yeroo hundumaa jira. Abdii kutannaa yeroo hundumaa jira. Boo'ichi yeroo hundumaa jira. Dhalli namaa biyya lafaa kanatti michummaa yoo uume biyya lafaa kana wajjin yoo jiraate yeroo hundumaa yaaddaa jiraata. Yaaddoon dhala namaaf dhukkuba guddaadha. Yaaddoon dhala namaaf dhukkuba guddaadha. Addunyaa kanarraa dhukkuba gurguddaan lama baay'ee kan nama jibbisiisan kan jedhaman sodaaf yaaddoodha. Dhaloonni baay'een sooromuu barbaadanii, dhaloonni baay'een barachuu barbaadanii, dhaloonni baay'een hojjechuu barbaadanii, dhaloonni baay'een wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu barbaadanii sodaadhaan, yaaddoodhaan machaa'u. Yaaddoof sodaadhaan machaa'u. Yeroo baay'ee maaliif hojii akkasii hojjettu jettanii nama tokko yoo gaafattan nan kassara jedheen sodaadhee jedhu. Maaliif hin barattu jettanii yoo laaltan hojii argadhu jedheen sodaadheen. Maaliif akkasin gootu jettan nan du'e jedheen sodaadheen. Sodaan mallattoo du'aati. Yaaddoof sodaan meeshaawwan waraanaa seexanaan lamaan inni ittiin dhaloota baay'ee hoogganuudha. Dhaloonni baay'een kan isaan ittiin hoogganaman yaaddoof sodaadha. Yaaddoof sodaan garuu meeshaa waraanaa seexanaa isa ciccimaa jedhamee beekama. Isa gurguddaa jedhamee beekama. Namoota baay'ee irraa furoon namoonni yeroo iyyan in argitu. Sodaachiseen qabee jedha. Sodaachiseen qabee jedha. Isaayyaas keessatti isin ana Waaqayyo sasin uumaniiftanii nama akka keessanii warra borduan akka daraara margaas darbuuf jiran maaliif sodaachaa jiraatte? Sodaachaa maaliif jiraattu?
waaqayyo afuura ija jabummaatiin malee afuura sodaa mitiin. Sodaan mallattoo seexanichaati waan ta'eef sodaan meeshaa waraanaa keessa addunyaa kanarraa kan seexan ittiin dhala namaa yaaddeessu doorsisu sodaadhaaf yaaddoodha. Sodaataa jiraata. Maaf hin barattu galman ga'u edeen sodaadhe maaf akkasin gootu nan kufa edeen sodaadhe iyyummaa keessa ta'anii kufaatii sodaatu. Namni kufee jiru silaa kufaatii sodaatu. Namni du'ee jirus du'a sodaatu. Garuu iyyummaa keessa kufaatii keessa ta'anii namoonni baay'een kufaatii sodaatu. Hojii akkasii yoo jalqabe nan kufa edeen sodaadhe silumayyuu kufaniiru. Namni kufe immoo kufaatiin sodaatu. Nama dhaabatu kufa malee namni kufe kufu waan ta'eef. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een jireenyi isaanii utuu hin geeddaramin biyya lafaarraa darbu. Meeshaa waraanaa seexanaa isaa sodaa jedhamutu namoota baay'ee rakkinatti gadi naqee fide waan ta'eef. Meeshaa waraanaa baay'eetu namoonni baay'een mana isaanii sodaachisanii bulchu. Sodaachisanii bulchu. Ijoollee isaanii yoo kana goote silacheessaa du'a sodaatu. Namoonni baay'een yeroo wal lolan du'aan wal doorsisu silacheesee wal sodaachisu. Sodaa jechuun mallattoo seexanaati. Sodaa jechuun meeshaa waraanaa seexanaati. Kanaan walitti ba'uu hin dandeenyu. Kaayyoo qabna garuu sodaadhaaf deddeebiin baanu. Kaayyoo qabna garuu baaneetti milkoomnu. Sodaatu jireenya keenya miidha. Keessa keenyatu sodaata. Laphee keenya sodaata. Qalbii keenya sodaata. Namni garuu hafuuricha fudhate sodaa of keessaa baasee gateedha wangeelli ameen jettuudhaan. Amiin akka jiru jedhina sadii sana micha dheellee hoyyaa. Naaniyyiin hedinaa nyaatu bishaanni kun naaniyyiin akka ittiin. Kanaafi sodaa jechuun meeshaa waraanaa seexanaati. Wal sodaachaa jiraatu. Jireenya walii sodaachaa jiraatu. Fakkeenyaaf amma addunyaa kanarraa baay'ee waraanaa mootota addunyaa kanaa baay'een isaanii meeshaa waraanaa isaanii misaayilii miti sodaadha. Sodaachisuudha. Meeshaa waraanaa isaanii fakkarsuudha. Gara malkaatti qabanii rookettii dhukaasu. Godhu asii ol fageenya isaa laalu. Gara inni itti tokko ulaalu ittiin wal doorsisu. Yooti ciqichitte kanaan amma daraa kee gubayu. Iddoo buufata xiyyaaraa kee balleessaa. Kanan gumaa iddoo maaddiyaa kee gumaa. Kana si jalaa balleessan ittiin wal yaaddeessu. Wal sodaachisu. Meeshaa waraanaa sobaati. Ittiin wal sodaachisanii wal bushu. Wal sodaachisaniitu wal jiraachisu. Dacheen irratti wal sodaachisaa dhaloonni wal sodaachisaa jiraatu. Garuu dubbiin Waaqayyoo akkas miti. Dubbiin Waaqayyoo tanjaabil kan ta'e dubbii dhugaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hafuurri sodaa mana keerraa waraanamu galgala kana. Ergamni sodaa waraanamu mana keerraa galgala kana. Sodaachaa namoonni laphee isaanii sodaadhaan raafamu ollatu baay'eedha. Hin ollatu. Almaanii waa fuudhu kan sodaatan jiru soofooni. Waanuma bineensi ala dhaabatee isaan qabatu kan fakkaatu. Waanuma ala namni isaan ajjeesuuf eeggatu kan fakkaatu. Karaarra deemuu nan sodaadha. Taa'uu nan sodaadha. Nyaachuu nan sodaadha. Dubbachuu nan sodaadha. Akkas gochuu nan sodaadha. Kennaa qabu kennaa sanaan garuu bakkeetti danda'anii ba'an. Sodaatu mana hidhaa sodaa keessa jiraatu. Mana hidhaa sodaa keessa jiraatu. Yeroo hundumaa sodaatu. Maal sodaatte jireenya koo hin sodaadhe maqaa koo hin sodaadhe haala koo hin sodaadhe kanaaf sodaadhe. Dhaloonni sodaan jireenya isaanii keessa guute kaayyoo isaanii fiixaan hin baafatin du'u lafa kanarraa kaayyoo qaban miidhamaa jiraatu. Kanaaf egaa inni lammaffaa irratti argamu yaaddoodha. Namni yaaddaa hin yaaddaa namni waanuma argee yaaddeessa seetanni. Waan hundumaatti yaaddoodhaan jireenya lamaa waxala seetan iddoo kanatti maal jedhaa kanaaf isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii hin yaadda'inaa. Hin yaadda'inaa. Maal nyaanna maal dhugna dhagna keenyatti maal uffanna jettanii yaadda'inaa. Kanoo warri biyya lafaayyuu yaada isaanii isarratti nadii jiraatu jedha. Isin warra biyya lafaa miti jechuu barbaadeera. Isin warra biyya lafaa jedhamtan. Isin warra biyya lafaa jedhamtanii waamamtan. Isin abbaa keessatti si keessa jira. Hafuura sodaa of keessaa baasee jira. Hafuura dhugaatu isinirra jira. Hafuura naasuu baatee isinirra jira. Hafuura yaaddoo baatee jira. Warri biyya lafaayyuu kana laalanii
جرامي جرامي ألدكو هاليلويا نموت باية يادو تبتا نموت باية يادو رانمو يادو رانمو بروان تاورين بيكوين ماليانا مولد مالو فانا كانت تجرانن كدما أبا كيسر إني واقرا أوفيساتين بيكا هيدا وانجل أوفيساتين بيكا واني سنبر باجسو بيكا واني سنفتاو بيكا واني سنفكنو بيكا واني سنرياتن وطولتنو مامي واقع يوكا بيسك هايرا آمين جنو آمين كتبوا آمين يادي ولي جراني يادي جرا يادي ولي جرا أفور يادو سرا حوارانو وان سامبيكو ومالو سانانجل لنا صلاتنا نيادا كجرا باية تجرا يادو مغرو بيشا ورانا سيطانات سيطان نيرا رايه دين نما ميكن سادي فون بيالفا سيطان فون بيالفا سيطان isaan kuni keessa foonni dhaqna namaatti taane jiraata uffata keenya lafarratti uffannu godoo lafarraati biyya lafaa kan jennu immoo wantoota biyya lafaa kana keessatti argaman namoota gooftaa qabnee fi qaala'insa jireenyaati gaafa kana seexanni biyya lafaa keessaa ta'eef iji koos waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan badee jedheenanii kanarratti Suraafelli warra achi dhaabatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti balali'e barbadichas afaan kootti buusee kunoo kun afaan keetti waan bu'eef yakki keessarraa fuudhameera cubbuun keessiif dhiifameera naan jedhe yommus sagalee waaqayyoo isaa eenyuunan ergaa eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedhu nan dhaga'e. Bokonna meka terra Isaias bokonna meka ja ada kifana la seratti ilara la badia iddo kun iddo baay'ee nama ajaa'ibudha akka seenaan jedhutti macaafni Isaias bokonna tokko hanga 5 kan jedhu kun kan barreeffame bokonna tokko hanga 5 waggoota 6 walakkaa fudhatteetti bokonna tokko hanga 5 hamma sanatti Isaias mul'ata argeera waan baay'ee himeera sagalee dhaga'e baay'ee dubbateera akkaataa adda addaatti raajii elamee maqaa mogga'ee fi kitaaba barreesseera kunoo kitaaba isaa fuula 5 irra ga'eera garuu waamicha hin arganne waamicha hin qabu sababni isaa boqonnaa 6 maayedha mata dureen boqonnaa 6 maayedha waamamu Isaias reefuu waamama yoom erga iji isaa waaqayyo gooftaa maccaa arge kaleessa mul'ata arge malee waaqayyo gooftaa maccaa nagarre kaleessa waan argamuun irra jiru arge malee waaqayyo gooftaa maccaa nagarre eeggadda wantoota baay'ee argeera waaqayyoon garuu nagarre mana isaa keessatti nagarre ofii isaa irratti nagarre guyyaa tokko akkuma saasiya kaanii jedhee raajii dubbachaa ture si fayyisaa hin duutaa hin kaataa hin ceetaa hin teessaa jechaa ture waaqayyotti beechuu kooti hin sobu Isaayaas raajii dhugaadha raajota gurguddaa keessaa nama tokko waan ta'eef raajii dhugaa dubbachaa ture warra waaqayyoo hin ceetaanuun hin ceeta jechuun dirqama kooti jechaa ture warra waaqayyoo hin teessaanuun hin teessa jechuun dirqama kooti jechaa ture ittuma kana hojjechaa jiru guyyaa tokko dhaqee jilbeeffate kadhannaadhaaf gaafa jilbeeffatu dubbii sagaleessarraa adda arge samaa'iin hin baname hafuura tokko ture Uziyaa mooticha nama jedhamu tokko ture Uziyaan kun iddoo gaafa inni du'u balballi bantii waaqa isaa asirratti baname hafuurri Uziyaa irra sirraa haduwamee jedhika haleluuyaa Uziyaan duudhaan isaa yaada waaqayyoon argee ofii isaa arga yeroo waaqayyoon arguun himne waa ittiin jiraannu duwwaa agarru yaaddootu jireenya keenya waxala waa'ee minyaa'uu gabaadhuu waa yeroo agarru waa'ee jibbamuu keenya yeroo agarru waa'ee hojii dhabdummaa keenya yeroo agarru waa'ee farkaa dhabuu keenya yeroo agarru gadda guddaatu
Kotame urna batan sulaman. Tukarin. Iya daina ratima. Waka yo hidanda maera. Iya dai waka yo danda maera. Tikaraja sakra polariania. Iya dai danda waka yo. Iya dai gara gara waka yo. Iya dai la basa sirana waka yo. Iya dai la pakatu balbala para terufa. Betta waka yo wago chujar kalera. Yes, sera la madiania. Wago chujar kamera furro waka yo. Iya dai na ini. Waan argamu kanaaf yaaddaa dhalli namaa. Waan argamu kanaaf burjaajaa dhalli namaa. Waan argamu kanaatiin doorsifama dhalli namaa. Waanuma argamu seetanni karaa adda addaa dubbata. Karaa adda addaa dubbata seetan. Karaa moototaa dubbachuu danda'a. Barichi sodaachisaadha. Karaa warra qilleensa laalanii dubbachuu danda'a. Bakakkaan dhufaa ramoo kaarrooma cabbiin lafa balleessa. Akkuma kanas karawwan adda addaan hojjechuu danda'a furyamaa. Karawwan adda addaan hojjechuu danda'a. Si doorsisuu danda'a. Si addeessuu danda'a. Garuu isa seetan deebitu. Isa leenci Yihudaa jedhu fiixaan bahee argama. Seetanni aangoo qabdu. Seetanni kuftuudha. Seetanni namoonni hin kaatu. Seetanni tuffatameera. Gaannamitti gadi gatameera. Seetanni kana booddee gatii qabu. Irratti gooftaadha malee seetanni tuffatamtuudha. Hamma saree du'aan geessu tuffatamtuudha. Maaliif beektu warri Waaqayyo gooftaa macaatti amananiif kan isaa isa godhatan hamoo irratti fudhataniiru. Rakkina kee gararraa jiraatta. Garuu beektu lafa jirtu. Beekti waan lafa jirtu beektaa waliin jedhaani. Eessa jirtaa waliin jedhaame. Rakkina kee gararraa jirtaa irraa jalqabdee beekeera. Gooftaan Yesuus lola gurguddaa erga lolee booddee gara Waaqaatti ol fudhatame lolawwan Jaaffaa irratti. Lola Jaaffaa si gooftaa Yesuus jedhamu lola gadameessaa, lola daa'imummaa, lola dargaggummaa, lola irra lafaarraa, lola qilleensarraa, lola garaa lafaa jalaa. Ergasii booddee Jaaffaa erga ol ba'ee booddee lolli inni Jaaffaa jecha xumuraa tokko qaba. Ani biyya lafaa moo'eera hin sodaatina. Biyya lafaa maal godheera? Eewudani abbaa keetii mee abbaa koo jedheera. Jedha ani biyya lafaa moo'eera jedha Yesuusedha. Biyya moome keessa ta'anii bu'an. Lafa moome kee ta'anii bu'an. Maatii moomte gidduu ta'anii bu'an. Yesuus moo'ee harkatti sii kenneera. Gaara gootanii ofirratti hin ilaalina. Gaarri jiru dachee kanarra hamoon nutti kennameera. Abbaan barbaade sodaa seexanaa jala jiraatu malee. Abbaan barbaade naasuu seexanaa jala jiraatu malee. Warri Kiristoosin wangeelatti amanan wanti danda'ee isaan sodaachisu hin jiru. Du'a gararraa jirra. Rakkina gararraa jirra. Dhiphina gararraa jirra. Moonee jiraanna. Caallee jiraanna. Caallee jiraanna. Namni amanu caalee hin jiraadhaa jiru. Namoonni baay'een garboota seexanaati. Namoonni baay'een akka moon hin beekan. Abbaa isaanii akka moo hin beekan. Wayyoo kaa nan badee kaa seexanni na galaafatte kaa nan badee kaa ani ofirraa baasuu hin dandame. Waaqayyoon jiru fakkaatan seexanni akka jiru waan agartaa Waaqayyo akka hin jirre immoo maaltu sitti hime? Seexanni isheen tuffatamte hidhaa keessa jirtu asirratti mootee gooftummaa sitti agarsiifatti. Jireenya kee irratti aangoo agarsiifatti. Waaqayyo gooftaan maccaa inni si uume akkamitti akka inni hin jirre mirkaneeffatte. Har'aa jalqabee haasa akkasii sirkaa'eera. Hin caala Waaqayyo bara baraan jira. Ati immoo isaa wajjin mootee jiraatta. Ani abbaa keessa, abbaan na keessa, isin eenyu keessa? Haqa wal keessa jirra. Gooftummaa nurratti kan qabaatu hin jiru. Abbaatu na keessa jira. Afuura qulqulluun na keessa jira. Gooftaatu na keessa jira. Ani immoo gooftaa keessa jira. Yaaddoon nu miidhuu danda'u hin jiru. Jira. Hin jiraa jiran. Hin jiru. Hin jiru. Bara darbeetiti waldaa tokko jirti as. Maqaa waldaa kanaan dha'u Gafarsaa irratti as jirti. Kana Gafarsaa irra ol gudhanii gaara ishee keessa jirti. Yeroo tokko dubbadheera itti fakkaata waldaana keessatti. Seexanatu nama biteetti erge. Qara'ee matti erge raajii waliin. Qara'ee ergeetu amantoonni kun reefuu hundoofti. Waldaan isaa waldaa ma beekamaadha malee waldaa reefuu hundaa'u miti. Waldaa ma dhaabbataa duraan miti. Gaafa kana Waaqayyo lafa kanarraa waldaa kana jijjiiraa isiniin jedha. Yoo lafa kanarraa jijjiirtan ta'e isiniin kaasa. Isiniin buqqisa.
إن بدا سنجر وقال واقع فولرت إيه بالله فلا كني ولدنا بنان إسحاق النار أولك يريدن أنا أورك سينك أوان سبرو إيه نان مالي بلاد إدو تفتما إدو قالوا إدو واقع فباتور واقع دول فبات سكت باتور مالي مالا قولات سناتشي سيدا إن فرات مور رام فرات توه إن فرات دونا أتشي سيدي تنايم هاليلويا نبي جكالي نكون نوا مدى جي سيدي قندنا إن فرات دو سكالي ساتين ديبي واجو مرات تفار فتم يو ساتي سنونا فتام عليكم كواقع يوتين هاليلويا كلا gitu ila ini ya maneji asadi ya kere fudate inni kani mo bara bujal kami wakato ene jasali walda wakato ene satti de binare abba balu gurguranda ti dobra ti bitan nalle bale wakato ene dalamba jasa kesa bullandi dube enan meta jajila tamatanu amadu bichagar garba banna ini setan de gal gawta si jawo garante o bayena lota tindor sisun barbat garu rawatam gaba kala judal kamne kala na kala tufunde gaba nanu kala bodde na waman male na kotta menu kala dairan gaba wala kasina din jenne mata dure la tinimne charsi wayna de wale nu isa yube ke na mawab nu kala tum masin de sani robi ki na kamna injena mo kasin jenen namne mana na mara tani pura nuttu rosin injena indukina namichi badi echaral kalatina akanat bakat sagata kasi wama membe kuande fcharu makasira de nandu fanjere waqayo kelena to yeron silki rachu fadunna tarajiri afuru waqayo asina mato kochinin ke wanna machayo gabara ne tigenyenu akuma unande tigenyen yo kala akuma unande tigenyen yeroma unande tigenye kala nadal gamnu setanni wa ichmage warumage gesangi durake itara warata rakesir واسال والله لجارس اكفر كل غد اجل كبل الله تشيسا اكن غد كن دي فچيسو غد اتمونا غرو راسر به يلا رايبا دفور سراكل راجو تكاسر كي اسر رابو كانجده من كورتي ولدا جارتني كلمه كورتي ولدا جارتني نان راجي بكيسنا مترگه كاسي رايده ولي يا تشاي راي او انا بچني لا بكن نبيكلمي سيدان دي اچ باگي تو دايتو راجي كابده Acha gitu daya raji kawan enter ke kambat dula waran lain hingga di atwer karate dasi dorsi sumber bewaka yolol tutti si kasa nani belol tutti la kasa dia golful yol tutti si kasa waka yolol tutti si kasa amen haleluya ya tesadil mandalo tawayera wande yo kami adam inni tibubenu sodomi le mafaran jelu wara sama wake on tayin karati ade dedu kundi numbo isini barbachisu angate abbanke sarini waqarra beekena abbanke sarini waqarra nyaachun ufachun akkasin rajulu dhugun akkasin rajulu abbanke sarini waqarra beekena sodomi sadafarra du'adu sidani yaada gesan mootumma waaqayyo fi qajeelumma isa barbaadu irratti hidhaa maal irratti da mootumma waaqayyo fi qajeelumma isa barbaadu irratti yaada gesan hidhaa male wanti barbaachisu hundi nusinii kennamaa'en guyyichi ofiisaaf iyyuu yaaddaafedha guyyichi ofiisaaf iyyuu yaaddaata haleluya nice guyyichi ofiisaaf iyyuu yaaddaataedha yabashareladiya yoo ta'uu baate moo rakkinni guyyichaaf gaare inni dibamnes kana jalaa ba'uun baay'ee ulfaataadha Toko namni taa galgala mana saa keessa yookaan ganama maatii isaatiin marii yeroo godhu namni mari'ata yeroo mari'atu maayee mari'ata gaa'ina waan kallee erga barree dhufni beektaa bara sana illee nata gagoo ejjate maal godhe nata gagoo baay'ee haasa'aa ta'u hin jedhu isa darbee wal lolu har'a biddeen lafa kaa'anii isa bara biddeen hin jirree wal lolu har'a maaddii lafa kaa'anii isa bara maaddiin hin jirree wal lolu yeroo sana tun hin jirree mambaadhaare tun hin jirree mambaadhaare utuu waaqayyoo jirree baatan lamaan keessanuu hin sobdu jabina keessa isa kamtu lafa kute tu waaqayyoo hin jirree baatan lammaffaa immoo ta'anii karoora baasu amma immoo wal lolu maaddiin jira biddeen jira daa'imni jirti manni jira ta'aniitu wal lolu eenan amma akkamitti jiraanna jettee ati hin jiraatamaa jedha yookaan isheen
Maala qabatti jiraatan maalan beekareen garuu akkanaan duratti hubuu dandeenye maaliif ennaan wajjin baay'at haalli nu ulfaat waan tokko gochuun durba ilaata malee wajjin kaleessaan hojjetu kana booddee natti kennin hin hojjetu bakka hin hojjetu yaasii fidaree kan immoo hin beeku biddeenni jira midhaani daakameera isa gadaa jedhutu daakamuu warreebu galu jarri mana keessaa sidaamaan gooftaan ameen jedhaaqa namoota torbaas keessaa fayyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Sabara durii wajja gadaa bara gari hingeessu sama itti beekta guyyicha ofiisaaf yaaddaa ta'edha. Guyyicha ofiisaaf iyyuu yaaddaata. Guyyichaaf yaaddoomnatu hin taane ofiisaaf yaaddaata. Yeroo kam sagaleen kun dhala namaa keessa dhufa laata? Yeroo namni ija isaa Waaqayyoon arguu dadhabee waan argamu maraarra ija isaa kaatu yaaddoon kun dhufa. Mee Isaayyaas boqonnaa 6 dhageen xiqqoo achirraa dubbadha. Dubbii baay'ee ijoo tokko iddoo sana jira. Waaqayyoof galannaa ta'u. Lakkoofsa 5 irraan dubbisa boqonnaa 6 Isaayyaasiin. Dubbii cimaadha gara tajaajilaatti illee barsiisuun kan hiikamu. Barsiisa tajaajilaatti iddoon kun waldaadha waan ta'eef garuu wanti ana namaatti wal qabatu achi keessatti waan argamuuf kasedha.